ولا لونك لك ومن دمو يبوف مكسيكي كان رفض المكسا ويجوف ولا لونك لك ومن دمو يبوف مكسيكي أشما جول أكم جرت ولتديبني جرا غيان الرا غيا بريجا akka ajaa'ibaa kanatti bareeda ashu baay'ee namatti tola guyyaan har'aa duumessa qabaa baay'ee namatti tola laftis bareeddoodha ganama akka gaariitti qilleensa gaariidhaan bari'ee ani baay'ee natti toleera isinoo warri mana keessan teessanii karaa chaanaalii OBN Gaammeetiin nu daawwachaa jirtan kun qophii afoolaati egaa ka ijoollee qophiin afoolaa yeroo hunduma torbaniin waa hedduu qabatee gosoota afoolaa keessaa hibboo, odudurii, mammaaksa, geerarsa, sheekoo kan kana fakkaatan qabatee isiniif dhiyaataa ture. Arras akkuma kanaan dura afoola keessaa odudurii ergaa gaarii qabdu takkan qabadhee isiniif dhufee jira. Odudurii gadi guurii bara durii jedhan saree fi rumichatu waliin ture jedhama. Saree fi rumichi waliin turanii yeroo hunduma sareen akka rumichaati fi akka culullee fa'aatti balali'uu barbaadu. Maalifan akka culullee fa'aa akka rumichaa akka simbirroota kanatti balaliine osoon balali'ee addunyaa tana irra ol baheetiin daawwadhee natti tola jettee hawwiti jechuudha. Uumama ofii kana tuffatte uumama allaattota kana hawwiti jechuudha. Egaa ka yeroo hundumaa sareen tun fedhiin isiin qabdu ka biraati. Haa ta'u malee inuma argu yeroo hundumaa ganama baateet jara kana laalti. Ilaalte hojii ofii dhiistee kan warra ishii guddisee tiif qe'ee eeguudha. Sareen hin beektanii miti. Saree tajaajilli isii qe'ee eeguudha. Haa ta'u malee hojii sana irraanfatteet waan jarri hojjetu waan allaattonni kun akkaataa isaan itti balali'an akka itti rumichi balali'u akka itti risaan balali'u akka itti cululleen balali'itu akka itti harraagessi balali'u kana laalte hawwiti jechuudha. Amma jara kana keessaa inuma laalti jarri illee inuma laala maali sareen tun nu nyaachuuf nu laalti moo jedhanii mala itti malanii jechuudha. Maaliif nu laalti yeroo hundumaa mee koottaa jedhee rumichi jechuudha. Rumichi risaa qabatee culullee qabatee gara saree isaan ilaaltuu kanatti dhaqanii maali saree maa nu laaltaa jedhanii gaafatan. Yaa jarana uumama keessanii fi hojii keessantu na dinqee osoo akka keessan kanatti balali'ee hawaarra ol ba'ee balali'ee hawaa keessa naanna'ee ruuda kana keessa naanna'ee addunyaa tana gubbaa bahee gadi daawwadheetiin osoo deebi'ee natti tolaa na gargaaruu dandeettu jechuufanii hawwiidhaan isin ilaalaa ture jette. Wal ilaalanii jarri wal laalaniiti yoo duraatu nu nyaatu heddii tooftaadhaan haa nyaannu jedhanii waan yaadaniif wal ilaalanii funyaan walitti butan. Kana jechuun nyaaraan walitti himan. Si gargaaruu dandeenya jedhee rumichi. Si gargaaruu dandeenya jedheen. Akkamitti na gargaartu jenna? Ati muka tokko jabaa isaa muka qal'aa qabannaaf ta'u kan hin cabne qopheeffadhuuti ciniinii nu hin ciniinta nuti immoo muka san gamaa gamanaan qabanne oliin si balaliine hawaa keessa siin balaliine naannoofne addunyaa si daawwachiisne deebisna kanaan si gargaaruu dandeenya jedhanii. Haaya akkas taatu gaariidha boru ganama natti deebi'a nan qopheeffadha ulee qabannaa keessanii isinii mijatullee nan qopheeffadha jetteeni walii galanii biraa deeman. Isaanis nyaata ofii barbaaddataa oolanii balali'anii waan nyaata isaanii ta'u gaanii beektuu bineensota adda addaa adamsanii ajjeesuu. Kanaafuu nyaata ofii barbaaddatanii jedhanii ishiilleen hojii ofiitti deebitee hojii ofii kanarra beellama boruu eeggachaa turte. Ganama culullee fi rumichi balali'aa dhufan.
saree dhaltuu tana waamanii jechuudha. Saruu koo yaanii yogguu yaaman dutuu isii akka sagalee dutiinsarraa qabdu jetteeni owwaatte dhufnee bar kottu kaa ulee qopheessisiin jenne sana qabadhuuti kottu yaaniini qeerraa achi siqanii naannawa muka ollaa jiruutitti qubatanii isii eeganii dhuftee muka jala dhaabbattee ulee fidatte sanillee ciniintee ol agarsiiftee kottaa kaana fudhadhaa jetteeni gadi dhufanii rumichaa fi cululleen gamaa gamana qabatanii isiin ciniintee akkasitti ciniintee bitire ciniintee harkalleen qabatte harkaa fi ciniinnaanis qabatte jechuudha. Yeroo kana isaan immoo gamaa gamanaan bitaa fi mirgaan harka isaanii beektanii mere harka allaattota kana lukkuu fakkaata harki isaanii akkasitti kottee qeensa dhedheeraa qabu akkasitti qabatanii koolan balali'aniini fagaataniini tulluu wayiitirraan ba'anii boqonnaa sii kenninuu daawwattee jennaan hin geenne na daawwachiisaa jetteen. Amma yogguu dubbattu kana afaaniin gadhiisaa jirti miti. Afaaniin gadhiifte garuu harka lamaaniin qabattee turte. Amma harka lamaan qabattee kanatti daftee deebitee jechuudha. Hin geenne na daawwachiisaa jettee itti deebitee ciniintee qabatte. Gadhiistee oolte mitire kuftee oolte bar. Ammallee of hin hubannee jechaadha. Naannessanii oliin fagaatanii namatti tola miti. Ila nuti akkanatti bashannana ati harka dhayiiti taphadhu jedhanii. Amma harka lamaan ilkaan sadaffaa harka lamaan qabataa kan turte ilkaanumaan qofa ciniintee harka dhayuu jalqabde. Addunyaa naannofnee naanna'ee samirra ba'ee hawarra naanna'ee hawaa keessa naanna'ee addunyaa daawwadhe doo jettu sitti tolee jedhaniin isiin kana akkasitti harka dhayaa arshii keessa odoo ilkaanii gadi afaaniin gadi dhiisin arrabaan jettu dubbadhu malee maaliif sagalee kee ol baasiti taphadhu yoo jedhaniin sagalee kiyya ol baasin taphadha addunyaa naanna'ee jedha jechutti gadhiistee kufte jechuudha. Yeroo kana fageenya kiiloomeetira meeqa ta'urra kuftee gadi xiixxee qilleensa irratti yeroo meeqa garagaltee ukkaamamuutti amma gara miidhamu gara duutti deemaa jirti laal qilleensi ukkaamsee qilleensa hawaa keessaa gadi kuftee barsamii keessa dhuftee yogguu lafa dhakaatitti geette shigidin jettee kufte duydi caccabee luyti caccabee bakka hurroofte jechuudha. Amma yeroo kana isaan immoo gammadaa naanna'anii kiyyoon isaan qopheessaniif waan galma ga'eef dhaqanii bira qubatanii ishee gaggabdee du'uuf kaloofte kana ati hin beeyne malee nuti bar hijaasi ba'uuf dhufne ati ganama galgala nutti dutte yoo naannoo kanatti horii gandi keessan qalatu waan gaddarbamullee nu dhorkita nyaachuu nu dhorkita nuti dutteeti nuti aariyyuu sirraa qabna. Amma immoo uumama kan kee tuffattee kennatti hawwitee akkana taate bu'aan kan kee kana ta'e. Kanaafuu hojii harka keetii argattee jedhanii yaa jarana an akkasii yaadne jette amma achuma nyaachutti kaan duutee nyaatamte. Ijoollee oduu durii kanarraa maal hubattu? Uumama ofii tuffatanii akka uumaan sii kennetti uf ta'anii jiraachuu dhiisanii akka uumama biraa yookiin akka nama biraa jiraachuuf yaaduun sirrii akka hin taane nama hubachiisa. Gama biraatiin immoo rumichaa fi cululleenis osoo shira san irratti hojjechuu baatanii gaarii ture. Shira dalaguun immoo gaarii miti. Isin shiran hojjetina ofis hin tuffatinaati. Uumama keessan waan qabdan jaalladhaa. Bifa keessanis jaalladhaa jiraadhaa ka jedhu. Oduu duriin kun ergaa kana isinii qabdi. Afoola oduu durii torbee kanaa kanumaan xumura. Torban afoola keessaa mata duree biraa qabadheen dhufa. Hammasitti
qophiilee karaa chaanaalii OBN Gaammeetiin darban kan biroo hordofaa jedha. Nagaatti ijoollee. Nagaatti. Laka wa men tumu hip hop mak mak sike galma dakin